Nagaan bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kabajamtootaa fi daawwattoota Oromoo FM. Odeeffannoo sharafa guyyaa irraa akkuma baratame gabaa gurraacha irraa qabannee dhufnee jirra. Namoonni na taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkasumas yaada qabdan comment irratti nuuf barreessaa. Firaa fi aantee keessaniif share gochuu akkasumas like gochuun nagatina. Odeeffannoo guyyaa irraatti dabarra. Guyyaa irraa doolaara Ameerikaa tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 146 saantiim 20 yommuu sharafamu, doolaara Ameerikaa dhibbaa immoo qarshii 14,620 sharafamaa jira. Yuuroon tokko qarshii 153 saantiim 31 yommuu sharafamu, yuuroon dhibbaa immoo gabaa gurraacha irratti qarshii 15,331 sharafamaa jira. Swiss frankiin tokko qarshii 162 saantiim 40 yommuu sharafamu, Swiss frankiin dhibbaa gabaa gurraacha irratti qarshii 16,240 sharafamaa jira. Doolaarri Kaanaadaa guyyaa irraa qarshii 103 saantiim 3 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 10,300 qarshii 3 sharafamaa jira. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 93 saantiim 70 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 9,370 sharafamaa jira. Paawundiin tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 184 saantiim 14 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 18,414 sharafamaa jira. Dirhamni tokko guyyaa irraa qarshii 474 saantiim 8 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dirhamni dhibbaa immoo qarshii 47,408 sharafamaa jira. Dubaay guyyaa irraa qarshii 39 saantiim 82 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 3,982 sharafamaa jira. Riyaalli Saawudii tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 38 saantiim 97 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 3,897 sharafamaa jira. Chaayinaawaan tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 20 saantiim 15 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 2,015 sharafamaa jira. Riyaalli Oomaan tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 379 saantiim 87 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 37,987 sharafamaa jira. Diinaarri Joordaan guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 206 saantiim 18 yommuu sharafamu, dhibbi isaa immoo qarshii 20,618 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin guyyaa irraa qarshii 388 saantiim 13 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu, dirhamni Bahariin dhibbaa immoo qarshii 38,817 sharafamaa jira. Liireen Turkii tokko guyyaa irraa gabaa gurraacha irratti qarshii 4 saantiim 4 yommuu sharafamu, liireen Turkii dhibbaa immoo qarshii 404 sharafamaa jira. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa akkasumas namoonni taatan subscribe gochuu yaada qabdan comment irratti barreessuun dagatinaa waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa.